abbaan koo itti hidhame waan ta'eef yaadannuma kana wal qabsiisee sirna yeroo san sirna darbu kana jedhe bakka hamaa ta'e tokkotti moggaasan maqaa mana hidhaa dinqa jira dobokaan isatu jiru bushaadhaa guddaa qaba haraa isaa degeree dhibba safara dhiirri cincaa'ee gubate baqee haadhaaf abbaa boochise dargiin fuudhee duulatti naqe fedhan gaafatu dirqiidha naffasa mallattoo loltuu abiyyootidha durarraa haada dabbasa Kahama ta'e tokkotti moggaasan maqaa mana hidhaa dinqa jira dobokaan isatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara bakka hamaa ta'e tokkotti moggaasan maqaa mana hidhaa dinqa jira dobokaan isatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara lafti kan kotee bulaa ta'e jedhee gaafa dargiin dubbatee dhoksaan taayii taarra qubate lafa gabbaruudhaaf hin beekna gibira inni kootaadhaa lafaa ol dhugute uummata beelli rukute nu deefannisaa yoo dubbannee waanta ummannillee kana sodaa calisa dhala namaati jennummoo kurrisa gaafa dubbiin affasaa cimtu inni kootatu sabni kute qonnaa lafa amraashitti kenna gaafa dubbiin affasaa cimtu inni kootatu sabni kute qonnaa lafa amraashitti kenna mooticha hurra takka hunkurra mooticha dhokke himtu gosokke kahama ta'e tokkotti moggaasan maqaa mana hidhaa dinqa jira dobokaan isatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara bakka hamaa ta'e tokkotti moggaasan maqaa mana hidhaa dinqa jira dobokaan isatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara Sirri cincaa'ee gubate dhaqee haadhaaf abbaa boochise dargiin fuudhee duulatti naqe fedhan gaafatu dirqiidha naffasa mallattoo loltuu abiyyootidha durarraa haada dabbasa naffasaan qabame kaan ijjetaan hidhame meeqan lubbuun dhabame dhalli jiruun kakame inni kun jiraaf du'aa qixa gate maaltuu dargiin kufaa jedhe tataaftuudhaan dubbate inni kun jiraaf du'aa qixa gate maaltuu dargiin kufaa jedhe tataaftuudhaan dubbate Ajaa'iba seera godhe ammas tokkotti asirratti na yaadachiiftu yeroo baay'ee yeedaloota hojjettu yeroo baay'ee yeedaloota ritmii shawaa keessaa adda ta'aniiti mul'atu. Mee maal daadhii booda eenyu jira fakkeenyaaf artistoota durii duuba abaluu Kadir Sa'id booda haa ta'u Adamaarullee yeroo baay'ee fi barreeffatedhaan duuba isaanii Abubakar Muusaa fi Abdi Kopheen akka jirutti dubbatu. Mee daadhii Galaam duuba eenyutu jira namni walaloo yeedaloo si gargaaru jira. Namni yeedaloo walaloo na gargaaru jira. Yeroo baay'ee sirboota namni yaada naa kennu irrattan harka caalu walaloof waan barreessa. Komantii namaatiin durseefaa fudha namuma kamiyyaa irraa ta'u namu komantii naa kennu irratti waan inni komantii irratti eebbisan irratti nan sirreessa walaloo fi kiyaan barreessa. Sirboonni koo gara shawaa irratti kan yeroo baay'ee sagaleen isaa bahee yeroo baay'eetti hubannoo jedhu sagaleen kiyya akka kiilolummaadha. Fakkeenyaaf yaadatta ta'e artistii Sayyoo Dandanaa fudhatte Jaamboo Jootee fudhatte sagaleewwan keenya ani sirba isaanii osoo hin sirbee isaan caalaa sagalee nuti walitti dhiyee akkaataa nuti sirbu sagalee akka kiiloolee wannoo tokkotti baasnudha. Kanaaf yeroo baay'ee walitti sagaleen keenya waltajjii irratti illee yeroo wal agarre kanuma walitti qoodna.
sagaleen keenya wannoon isaa baay'insi toonii sagaloota keenya wal fakkaata shooma kanarratti ta'u kanaaf inni yeroo baay'ee waan akkasitti xiyyeeffatu irratti hojiiwwan baay'ee hojjedhee gogordaas hojjedhee jiraanan jiru kanaaf hin giddu gala kanarratti gara dheechisaatti dhufne showaan dheechisa jaalata ragadasi maalisi showaa qofallee hin ta'in akkuma uummata oromoo biratti dheechisni ragannis baay'ee bakka guddaa qaba karaa kanaanin dheechisni yeroo baay'ee bifa aartiitiin dhufee makamne kanan jedhu nan dheechisa kanarratti deddeebi'ee albaabota koo keessatti dheechisonni baay'een jiranii kanaanin garnar. Egaa daadhiinsis egaa gara kitaabota barreeffama keessatti odoon darbin dura al tokko daawwattoota keenya sirba kee keessaa sirba tokko erga affeertee booda mukii erga ofirraa kaasanii sirba kee keessaa sirba tokko daawwattoota keenya affeerree walitti deebina. Kam sirba kam oduu affeerree fedhii keetiin? Sirba dhiyeenya kana gadhiise albaabii lammaffaa keessatti boottii jilbaan jedhu jira boodassi sirba isarra xiqquma achi deebi'eetan sirni hin dabarre hin jiru sirni hin kufne hin jiru yerumaaf waan hin kufne fakkaatu yookaan waan hin dabarre fakkaata malee kun waanuma jirudha sirnoonni addunyaa kanarra jiran guutuun inni dhufu. Dargii qofaa sirboo doon ta'ini sirnumti kamiyyuu sirni hin kufne hin jiru kanaafuu sirnootuman kanarratti xiyyeeffadhe sirni kamiyyuu kufuunsaa waan hin hafnedha. Waan kufuun isaa hin hafne kanaan immoo namni xiyyeeffadhee irratti hojjechaa ta'e dargii qofarraa jechuu miti. Duubatti illee achi deebi'ee aga Minilikii aga Haayila Sillaasee aga dargii dhufee maal jedhutti sirbeera. Kanaafin sirna darguu keessa masaafintii gabbarree sirna ilaal tokko garuu jettee booda sirba kee affeerre tole inni dargiititti dhugarna dhufin an duubaa achi darbuudha sirna Minilik keessa yoo ta'e jara qaluu barreessannatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulguun ciibseen nama qalata. Gara nama dhufne immoo sirna Haayila Sillaasee keessan nan sirbe. Lafa siisoo safarree masaafintii gabbarree nama samii bu'ees takka nagarree saba cubbuun goone rakkoo santarree fiiwudaalistii nu miidhee agarree bineessumarraa bineensatti tarree sirna darguutti dabarree. Gooticha furraa jedha. Kanaafin garana dhufe. Garanas immoo sirnichuma dargii kanatti yeroo ceenu darguun yeroo yoosan dhalanneeyyuu aangoo qabatu mareeta la'arash yookaan lafti kan qotee bulaa jedhee. Uummanni biyyattii guutuun sochii miirri isaanii lafa keenya jedhee waan miira kana keessa jiru waan hubateef mareeta la'arash jedhee gara aangoo dhufe xiqqoo turetti erga sirna abiyyootii isaa jabeeffatee humna paartii saphaa hundeeffatee jabaateen duuba mareeta la'arashuu san koota fi gibiraan uummata dararuutti gattaa'e kanaafin kanaan immoo sirna darguu keessatti lafti kan qotee bulaan nuun hin jenne warri isa paaminaan keenya haree dhiitachoon irratti bare foowwan hudhee fannisaa yoo dubbanne waan isa foowwan hudhee fannisaa yoo dubbanne waan isa jedheen sirnootuma wanno isaa keessatti xiyyeeffadhee as jedhe. Ajaa'iba sirba bareedduu mata biratti jaalatamaadha walitti deebina daadhiin tokko sirba daawwattoota keenya. Sirba kan kee keessaa tokko affeeriti. Haa ta'u kaa'ee sirbiin ani affeeru yeroo baay'ee daadhiin showaadha sirba showaadha jaalataa showaa sirraa deemaa mee sirboota fakkeenyaan akka Baalee, Booranaa, Wallaggaa, Jimmaa, Sooddoo sirbitee beektaa naan jedhani. Yaani sirbeera hundaayyuu ka kiliipidhaan amma miidiyaatti dhiyaatee ifaan ifatti namni sirba sana argee haa showaa qofaayyuu miti daadhiin sirboota baay'ee sirbee aga jedhamu ga'utti kiliipidhaan kanan hojjedhe keessa sirba Sooddoon qaba. Kebolale lale kebolale lale kebolale warra sadeen soddo makaketi asii jedheen nufe qallo shokkeeti ya akkamta hengala ya nabbagooti lale kebolala kebolale lale kebolale asii moti kode gama lallabani anaanuti shokke gara daddabani garani hidhanna sabbatan goksine Jamal Gonare kallaltu nufsini jaga jiwaan hunda laaltu waan ta'eef. Lale ke bolala
ebolale shoppelu magodo kanachale sifunu fekode siwalale lokolu magodo kanachale ebolale lale ke bolale warra sadenso do kankaragura madinna kabani karate sandura jalalli jonnuma dagesa kode karamella tiya daba bukenura lale ke bolale shoppelu magodo kanachale ebolale lale ke bolale sololiya wallo bogoriga farsa urmi kalloti ya arita magansa sonare gurra kutte jalala miti korichanna dote lale ke bolale lokolu magodo kanachale lale ke bolale shoppelu magodo kanachale sifunu fekode siwalale lokolu magodo kanachale ebolale lale ke bolale ya sodo dagla kala shoppe tanan arge ijigumatara ergana chigane malarrafanti karamella tiya karana wallala lale ke bolale shoppelu magodo kanachale harka fuunes jenna. Harka fuutan hin jira. harka fuune Kambula. harka fuune karraga Baganagaan eegdan isinillee. baganagaan eegdan isin Toleedaa dhiigaa sirba keessooddoo daawwannee walitti deemnee jirra. Albamii kan kee lammaffaa kan jalqaba Oromiyaa muummee jettee albamii kee lammaffaan maali? Sirboota akkam faachi keessatti sirbite waan kana jabaanaa jettamu. sirboonni ka albaabii Oromiyaa muummee jedhu keessa sirboota 12 jira. Amma immoo warra soddaa kan jedhu kana keessa sirboota 14 jira. Albaabuma tokko irratti Boottiin jilbaan isas keessa. boottiin jilbaa jabaa maaftu jibban isas keessa jira. Garaa dabaalee sooddoo jara bulguu hundi isaaniitu walumaa keessatti qabaman jiranidha. Kanaafin warra soddaa jedhee warra soddaa kanan jedhee maali hojjette si dursee silaati gaafii na gaafachuu qabdu turteen immoo dursee si deebisaa. Warra soddaa kanan jedhee gaafa Minilik biyya kana dura humnaan qabachuu yaalutti dadhabe. Tambooda yaalii meeqan erga dadhabeen duuba boottii jilbaa jabaa maaltu jibban ka goobana daacii qabate. Goobana daacii nama jabaadha. Jabinni isaa Minilik hubate soddaa ilma intala isaa ilma goobana daacitti heerumsiisee soddaa ta'e. Gaafa soddaa ta'uuf goobani daacii san booda baalabbaata nama humna jabaa guddaa qabu isaan fayyadameeti kan inni humnaan ummata kana diiguu biyya kana fudhachuu dadhabna gara soddaa kanaan dhufe gaafa soddoomu goobani daacii Minilikiif bitamee Minilikiif dhaabbatee gara Minilik gore ummata biyya kana akka Minilik bitu gahee guddaa taphatee goobanni kanaafin warra soddaa jedhee achi keessatti immoo isa Minilik caalallee kan boottii jilbaa jette kun jabaa maaltu jibbaa jette sibbitee boottii jilbaatti jabaa maaltu jibbaa akkuma jedhe jabaa maaltu hin jibbu qaamni ani jabaadha jedhellee jabaa akka isaasis hin jibbu jabaa isaan mormus hin jibbu kanaafin gootota Oromoon gootota hedduu qabdi Oromiyaan gootota kana jedhamee yaamamee dhumuu hin dandeenyedha.
Osoon albaabii koo guututti gootota san hundaa yaabee natti tola. Egaa albaabii san gootota kan hunda albaabii kana keessatti waamuun waan danda'amu dhabeeffan kanan faarsee jira. Taaddasaa Birruutu fakkeenyaaf akkuma jenne Hagarii Tulluu, Jimaa Tulluu gootota hedduun faarsee kan akka Waaqoo guutuutti illee kan akka Laggasaa hedduun faarsee. Kanaaf nadhii gammadaa maalu hunda isaanii jedhe kanaafin boottii jilbaa jabaa maaltu jibba jedhe sababni isaa nugusatu 1958 keessa shawaa kaabaatti ayyaanni cuuphaa akka malee kabajama ayyaanni isaa ximqata jedhamu kun shawaa kaabaa kanatti ayyaana cuuphaa kabajuudhaaf garas kaayeffatee sababa ayyaana cuuphaa kaayeffatee gara shawaa kaabaatti deemu kanaan miira uummanni shawaa kaabaa keessa jiru hubachuudhaaf gara shawaa kaabaatti imaluudhaaf nugusni kaayeffate Haile Sillaaseen yoo inni garas kaayeffatee kaayyoo kanaan gara shawaa kaabaatti deemu uummanni shawaa kaabaa gootota shawaa kaabaatiin ayyaanni cuuphaa sun fashalaa'ee nugusni wachi ga'u uummanni shawaa kaabaa akkasitti ragadaaf dheechisa jaalatu beekamu sun akkuma beektu salaalee amma warra shawaa kaabaa fudhatta ta'e akka dheechisaa fi ragada maaltu isaan duraan goru shoboteen dheechis wanni isaan wachi ga'u nugusni shawaa kaabaa ga'ee ilaalu uummanni asiifachitti bittinnaa'eeti waan akka fooxaa qaqalloo wanti hin jirtu mammaratee hunduu muka hirkatee jedha. Samboodha nugusni maal jedhaa uummanni shawaa kaabaa ragadaa dheechisa jaalatu kun har'a maal ta'eeti waan akkasii uumame maaltu ta'e waan jedhu waan si ajaa'ibu keessa jaarraa san keessa nugus maal yaade aartiidhaan duubatti deebi'ee uummata isa yaade maal uummanni shawaa kaabaa ragadaa dheechisa jaalatu sun har'a maaltu ta'eeti dheechisuu didee akkasitti gaarreeffatee bakka bakkatti ejjetaa kan jedhu aartii kanaan uummata kana to'atee sambooda maal godhan nugusichi fitaawuraarii bulchaa koonyaa shawaa kaabaa ofitti yaame shawaan kaabaa uummanni shawaa kaabaa har'a maal ta'eeti dheechisuu didaa uummanni dheechisaaf ragada jaalatuun har'a maaliif gama gamatti bittinnaa'ee gaarreeffatee dhaabbata muka jalatti galee jennaan jaanoo kun baay'een gaddaa wanna addaatu uumamee jedhaan nugusaa maaltu uumamee yoo jedhu gootonni shawaa kaabaa akka jiruun sirna nugusaa kana balaaleffachuudhaan bosonatti galanii jiru. Kan akka erganii kan akka eenyu jedhee gootota hedduu yaame kan akka Taaddasaa illee maal hedduu yaame gootota baay'ee yaame yoonni kana jiru nugusni maal godha hoggasuma jarreen kana jabaa waan ta'aniif kaa boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa bakka kanatti dhufti namoota kana lolaan barbaannee yookaan waan barbaan humna qabnu fayyadamnee jara kana qabnee to'annoo jala oolchinaatti udoo hin deemin jaroota kana jaarsummaadhaan yeroo dhiyootti waan isaan barbaadan waan isaan kanaaf ba'an deebii isaa gaafadhaanatti maal namootatti ergu jedheeti nugusni karaa nageenyatiin jaroota jabaa kanatti deebi'ee jaarsummaa ergate. Kanaaf egaa boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Taaddasaa koo kana garii koo tokko tokko sagareedhaan irra nu buusiti. Boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Taaddasaa koo tokkicha qixxee nama dhibbaa boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Hagarii koo Taaddasaa koo tokkicha qixxee nama dhibbaa boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Hagarii koo tokkicha qixxee nama dhibbaa boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Hagarii koo Taaddasaa koo tokkicha qixxee nama dhibbaa ohoo yaaneencha koo Hagarii biyyoosi fudhate gootonni kalee dhiironni kalee talaftuu akka culullee boottii jilbaa jabaa maaltu jibbaa Taaddasaa koo tokkicha qixxee nama dhibbaa jira. Sagalee ajaa'ibaatu dhigaa. Kana luchisa akkanatti kan kanaan qindaa'ee kanaafin boottii jilbaa jedhee. Haa ta'u amma yeroo baay'ee tokkommas sirba bira dabartee barreessa jenneerra durarra. Mai gara aartiitiinis sirbaa barreeffama kitaabota garaagaraattis barreessaa jirta. Kitaaba tokkos immoo haaraa barreessee jechaan dhagaye. Kitaaba sanis maqaan isaa maali? Kitaaba kee jalqaba eebbisiifte immoo aangoo sanyiin dhaalan jettee barreessite kanas. Barreessuun sirriidha. Ka wanni uummata kanaaf baay'eedha. Waan sirbaan qofa dhumullee miti. Barreessuudhaan kitaaba jalqaba aangoo sanyiin dhaalan jedhu barreesseera. Aangoo sanyiin dhaalan kan jedheen sirnichi yeroo sanii ati yoo nugusa taate ilma keetu nugusa ta'a. Yoo ilmi kee dhabame ilma intala keetiti. Yoo ilmi intala keetii dhabe ilma keetitu nugusa ta'a. Aangoo sanyiin dhaala walitti daddabarsu. Aangoon waaqarraa nu dhufte siltaan kan egzaabeeru akka jedhasanti isaan amananii. Kanaafin kaanillee nuti waaqarraa dhufne an jedhee sirbicha keessatti illee jira. Kanaaf namni kamiyyuu aangoo saniin kajeelu. Aangoon waaqarraa dhufte sanyii warra sanii malee nugusa ta'uu hin danda'u. Saniin ala namni nugusan ta'a jedhe siree nugusaa ofirraa nama lafaan dhoofti kan jedhutu jira yaadna kana durirra. Kanaafin kee aangoo sanyii hin dhaalan barreesse. Ani wannan dhaale immoo aangoo sanyii illee dhaaluu baadhu ka kitaaba kana mana hidhaa keessa taa'een barreesse mana abbaan kiyyaa sirna darguu keessatti hidhameen immoo dhiyeenya kana keessa itti hidhameen.
Kanaaf achi keessa taa'ee kitaaba kana mala barreesse aangos dhaaluu baadhu mana hidhaa san dhaalee keessa taa'ee achi keessatti wannan kana barreesse jechuudha. Aangoo sanyiidhaan daddarbu jechuudha. Kitaabni haaraa nama barreessaa jirtan. Kitaabni haaraa nama kitaaba aangoo sanyii dhaalan kana malee aartii fi artistii jedha kitaaba haaraa maxxanseera. Ayyaana irreechaa kanarratti eebbifama yookaan gabaarra ooluuf jira. Kanaaf mana maxxansaatii ba'aa jira. Irreecha yookaan bara haaraa aartii fi artistii jedha. Keessattuu artistoota irrattii fi aartii irratti namoota tumsa godhan fakkeenya. Ogummaa kee barreeffamaa kan sirbitee duraan aangoo sanyiin dhaalan jette gara hojii kee aartiittis akkamitti bifa barreeffamaatiin taa'uu akka danda'u jechuudha. Akkana wanni isaa namoonni amma yeroo baay'ee wanni nama irraa fanne gaafan kitaaba kana eebbisiisu aangoo sanyiin dhaalan jedhu kana duuka hoteela warquu biqilaattan eebbise nama guddaadha dhufanii nama durii sirna darbuu keessa namoota Haile Sillaasee keessa turanidha. Gurbayyoo daadhii fi xinnaan eeyyaniin jedhaan. Kanaan booda sirba dhiiste jechuudha amma kitaaba eebbisiistaa fi arge ani sirba kee keessaa naman jaaladhu umurii kanaan keessattuu warri isaa fa'aa kootaan irratti bare maalii jettu sanni yoonni naan jedhe mimmaantu jawudhee natti maramee akka sirba dhiistaa amma naan jenna sirba dhiisuu kiyyaa miti barreessuun ogummaa aartii keessa jira. Fakkeenya qonnaan bulaa tokko fudhu qamadii qotee atara dhiisu atara qotee shumburaan dhiisu hundi garuu hundi isaa qonna jalatti argama waan ta'eef ogummaan kun guutuun barreessuunis walaloo qindeessuun meeshaan jeedaloo uumuun ogummaa aartii kana jala jira. Aartii waanuma jedhu kana jalatti waan argamuuf asuma ogummaa kana keessatti argama waan ta'eef sirbi adda ta'e barreessuun adda ta'e mutu hundi isaaniitu mana aartii jala jira waan ta'eef aartii keessatti akkanatti barreessi malee sirba sin dhiisu inumaayyuu yeroo dhiyoottan sin gammachiisa sirba gadhiisifan jiran jedheeni ergasii duuban sirba haaraa amma kiliippiidhaan qalambaa dirree kaleessa qalambaa dirree kaleessa ragaasitu ta'e. Dhimma abbaa wallaalame kun nutti kee kan jiru san gadhiise yaada sanirraa ka'e jechuudha. Garaa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni alu ichoo alagaa obboluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Garaa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa se'a namni alu ichoo alagaa obboluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Kalamba dirree kaleessa kalamba dirree kaleessa ragaasitu ta'e ilma abbaa wallaalame kunoo nutti ka'e kan garaa baraa barumatika kan garaa baraa barumatika barruu bira gahe baddiluun cittoorratti fantoo nutti ta'e yoo galtuun diddee sirratti baatu yoo galtuun diddee sirratti baatu abbaadhaan ceemamte ittimii ofaa hubadhu bakka argamte yoo galtuun diddee sirratti baatu yoo galtuun diddee sirratti baatu abbaadhaan ceemamte ittimii ofaa hubadhu bakka argamte. Ammallee qalamni kee amirgisu jenna gara xumurarra geenyetti kan jirru amma mai waan dhiyoo dhagee daadhii galaan gaafa dura makiinaa oofuu jalqabu argatu makiinaa isaa fireenii harkaa dhaabsifachuun beeku daadhiin ka'eeti makiinaa dha fireenii harkaatiin hin dhaabin fuula dura darbee dudubattis dhagaa guurataa waan jedhee mudannoo dhiyeenya kanaati. Anuma reef konkolaataa qabu hiriyaa kiyya wajjin turre. Reefin konkolaataa qabe guyyaa tokko lama sadii hin turre. Erga konkolaataa qabadhe. Amma gurbicha kana dhimma qabu. Ani gurbaa kana fuudhee deemuu hin barbaanne maaliif konkolaataa kana akka namtichi konkolaaticha hin beeka. Konkolaataa gurguddaa oofuu beeka malee muuxannoo tana hin beeku. Amma gurbicha kana fuudhee deemuu hin barbaanne garuu dhimma isa sambisuu hin dandeenye anis hafuu hin dandeenye waan ta'eef fuudhee deema. Kaafan fuudhee deemu konkolaatichi kaafna hidhiyyite konkolaatichi noon ari'u. Konkolaataan iyyaa jirti marshiidha tokkoffaarra godhii yookaan tokko baasii lammaffaa sadaffaa galchii naan jedha. Lakkii kana waan mukaachaa jirti haa kaattu jedhan.
amma osoo kana jennu lafa tabbaa ogeenyu tabbattoo deemnu humni ishii irrachaa dhufe maarshiin jijjiiruu fi tabbattoo dhuftu maarshii jijjiiruuf dunnaan jedhu inni makiinaa guddaa dhoofu malee hin beeku ofiisaatii narraa fuudhee oofuu danda'a ture hin dhibdi waan ta'eef innis hin beeku garuu makiinaan konkolaataan akka maarshiin hin galiniif garuu hin beeka yaada jijjiiruu fi kanaan dida yootaan makiinaan tabbaa ogeechu duuban deebi'uutti gatte uduma kaasa irratti humni hundhatee duuba dugda deebi'u too kaartu ani maaliin godhaaf fireenii qofa waan ishii qabu dhaabbachuu diddi fireenii waan qabu dhaabbachuu diddi Fireewwan kaasu kan harkaa kana kaasuu hin didaani hin agarre kan harkaa kaasi lakki kan harkaan kaasu iji fireenii kaasu nan jedhan lakki bu'ii dhagaa jala godhin jaanani mujannoo kana kan bu'ii dhagaa jala godhi bu'ee dhagaa jala naa godha waan dhagaa jala godhe ani nan kaafa waan akkanaatiin dhimma keenyurra deemne. Tole dha. Egaa amma gara xumurarra geenyerra.